mujala turta warri egatoo waraana bilisummaa Oromoo taatan kan agartee mancaa waraana bilisummaa Oromoo taatan ammas deebiitiin kan agartee jaalamarroon hojii raashinari keessattuu warri agartee akka fokkatatti agartee barreessaa jirtanis waan ta'eef jechuudha akka agartee silaa nama tokko kakufe yookaan ammoo nama tokko kan sabaaf wareegame akka itti barreessanii yookaan gadda keessatti ibsattan itti ibsachaa hin jirtan jechuudha akka agartee rakkoon isin lamaan gidduu jirtu tokkotti ibsachaa jirtan jechuudha maaliif jaalbaruun uummata Oromootiif kufe malee wanni agartee jaalmarroo jecha kufe wanni jaalsanyii jecha kufe wanni agartee jaal abbooyee yookaan gammachuu abbooyee jecha kufe hin jirtu jechuudha hundi isaanii yoo agartee kan kufan jaalmarroon har'a yoo kufe uummata Oromootiif kufe malee wanni agartee inni paartii isaatiif yookaan ammoo nama dhuunfaa tokkoof inni wareegame jirtu uummata Oromoo bal'aadhaaf ni falmadda uummata Oromoo bal'aadhaaf qawwee kaase waan ta'eef uummata Oromoo bal'aadhaaf kufaa jechuudha jaalbaruu dhiisi hundi keenya yoo kufne yookaan ammoo qabsaa'onni warra agartee qabsoo kan gaggeessaa jiran hundi yoo kufan akka sabaatti sabarraa wareegame malee agartee nama paartii tokkorraa yookaan ammoo ganda tokkorraa himti kan wareegame jechuudha agartee warra agartee baargarii kuuftanii yookaan ammoo biizaa Ameerikaa kana kuuftanii gidduu kana qoqqooda fiddan keessattuu ajajoota dabalatee ajajoota waraana bilisummaa Oromoo wal gidduutti qoqqoodaa fiddan dhuguma rabbii yookaan dubbatan yoo rakkoon jiraatu warra agartee keessa sirreeffachuu danda'a miidiyaa irratti uummata gabbaasanii uummata bujeejjisuun qaban jechuudha as dura warra agartee wareegame yookaan ammoo ijoollee maanta hin Oromoo ta'uu wareegamta ajajaa ta'uuti itti aanaa ta'uuti bakka fedhetaa dhalatu bakka fedhetaa guddatu hagamitti jira jechuudha tokko lamaa miti jechuudha kumaatamaan kan lakkaa'aman baay'eetu jira jechuudha kana hundaa wal qoqqoodii warra gidduutti fidu warra biyya alaa kana keessa taa'ee miidiyaa kana agartee waan hamtuu darbatu waan hamtuu barreessu waan hamtuu bostu godhuu jechuudha kanaaf obboleessi keenya yookaan ammoo jaalbaruun wareegame yes wareegame wanni takka wanni fiduu dandeetu yookaan ammoo wanni godhuu fi dandeetu jirtu rabbi kadhataa fi biyyoon isaa salphattu wanni biraa takka wanni godhuu fi dandeetu jirtu kas garuu kan inni kufeef saba kanaaf kufe malee waan agartee jaalsanyiin godhu hin qabu waan jaalmarruun qabu hin qabu agartee namni gareen jaalmarruu xureessuu barbaada an fakkeenya isinii kaatam dhabbatamaan dhibbarraa dhibbatti waan nageen tokko gabaasa yookaan ammoo waan tokko ibsuu danda'u jechuudha jaalmarroo fi jaalsanyii gidduutti qoqqooda jira yookaan ammoo ajajoota kana lamaan gidduutti rakkootti jira dhibbarraa dhibbatti rakkoo jira yes rakkoon jiraachuun warri namni wal dhabu agartee nama waa dalaguutti wal dhaba malee namni agartee akkanumatti irraa bobba'e nyaatee bulaa fi akkasuma rafee bulaa wanta akka faayidaa hin qabne wal dhabuu hin danda'u nama waa dalaguurri wal dhaba nama agartee dalagaa keessa jiru wal dhaba waan ta'eef jechuudha yoo wal dhaban iyyuu ifin akkanatti gabaasanii miti jaala keenya boqote yes boqote wanni bitakka wanni agartee gadda biraa wanni ibsatu ni ibsata wanni agartee inni jaarraa fudhatu qolee hin jirtu fakkeenya isin kaa jaalmarroon akkamitti nama agartee waraana uummata Oromootiif lola yookaan ammoo lubbuutii qaalii kana saba kanaaf kenna jedhee gabbaa'e tokko akkamitti agartee harka kamiin wanni itti godhuu danda'a yookaan ammoo ajaja dabarsee akka ajjeefamu godhuu danda'a taakka jaa lammaffaa wal qoqqoodinsa ajajoota waraana bilisummaa Oromoo gidduu jirtu torbaanota darban kana keessattuu jaalsaamiyaan agartee Ameerikaa keessatti argamtu baay'ina waan kana viidiyoodhaan dubbachaa turte laayifii seentee feesbuuk asii irratti wal qoqqoodinsa jira mallaqa akkana ta'e waan mallaqa irratti wal dhabbii jira wantoota garagaraatti jira jaalmarroon agartee wanni tokko kan amma kutaa tokko qofa barbaada ajajoota kutaa tokko akka isaan hogganamtu barbaada waraana bilisummaa Oromoo kan hundi isaanii waliin dhagahanii wal afaan deebi'anii jiranii kan jettu guyyaa irraa godhatti post gootee ammas deebitiin viidiyooleen gabbaatee dubbatu yoo rakkinne dhuunfaa walirraa qabaatan malee yoo wal dhabanii dhibbarraa dhibbatti wal dhabanii kan agartee wal dhabeen jiraate isaanis sirreeffata nami waliin dhabne jirtu biltiginnaa fakkeenya fudhadha Abiy Ahmad fudhadhu Shimallis Abdiisaa fudhadhu paartiilee siyaasaa kan hunda sii fudhadhu ta'e waliin dhabne ni jirti jettanii yaaddani akkama waliif wanni itti miti bar nami walirratti wal wadhaba rakkoota kan qabdu so jaalli keenya jaalbaruun boqotee jira exactly boqotee jira miidiyaa kanarratti wanni post godhamu haa ilaallannu waan dubbannu ilaallannu waan uummata gabbaanee agartee ancofaa tufnu kana haa ilaallannu fakkeenya isinii kaasa akka agartee rakkinni agartee jaalsanyii gidduu jiruu fi jaalmarroo gidduu jiru gubbatti wanni gootanii akka waan ijoollee shawaatii fi ijoollee wallaggaa ammas agartee ajajoota kun hundiyyuu ijoollee wallaggaa ta'uu qabdi ilma namaa kamitti attesaasabii yookaan ammoo yaada akkasii qaba jee yaada nama kam sammuusaa kamitti irraa fudhata limmeedhaan fuutee akka bishaanii kan ittiin nayituuti yookaan ammoo qorsaa kan ittiin nayituuti ajaja kam akkamitti ilmi ajajoonni waa ajaja warrumaa waraanummaa bobba'uun sun iyyuu sammuu kamiin aamin je'anii fudhatan daaset akkamitti ajajoonni saba wallaggaa ijoollee wallaggaa qofa kutaa wallaggaa qofa ta'uu qabdii jee yoo dubbate yookaan ammoo mallaqa qabaa ta'uuti ajajootaa ta'uuti barreessaa ta'uuti aanaa ta'uuti warra barsiisota haa ta'u leenjistoota hundi ijoollee wallaggaa yoo ati siin jettee sitti himan sammuu kamiin fudhattaatiin waggaa akkamitti yaani andaaljono jibbansa hagana gahe kan dhaabarraa qabdan jibbansa gara gahe ijoollee tanarraa qabdan wal qoqqoodii gidduu sanatti fixanii wal ficcisiisuudhaaf rakkoonni isin hojjechaa jirtan halkanii guyyaa biltiginnaan isin diina kennettanii waraana bilisummaa Oromoo biltiginnaan diina kennettanii miti warrumaan diina keessaniyyuu kan biyya alaa kana keessa taa'ee caasaa godhatee caasaa isin as dura ijaarratan ka agartee yoo isin wal dhabdaniin wantoota fofokkata akkana kana barreessu wantoota fofokkata akkana kana postu warra kana diinni keessan malee biltiginnaan andi barra dhibbe kana jala sararee isiitti dhuguma rabbii isiitti wallahi maaliif kan isin jechuu barbaadu fakkeenya yoo kaase ilmi namaa tokko icciitii waraanaa dubbachuu icciitii ajajoota baasuu icciitii wanni kun waan agartee akkanumatti callisaniituma keessa wanni godhanii dabranii dubbatanii ololanii ijaniituma kee baanii dabranii waan torbaan kana keessattuu arginu eega jaalmarroon gabbayyaa agartee karaa jaalsiraajii fi mallaqa yookaan ammoo manceen yookaan ammoo gareen agartee waraana bilisummaa Oromoo deeggartu karaa jaalsiraaj qofaan
akka gartee karaa kana qofaan deeggartan gara biraatti waraanni gartee deeggaruu karaa waraana nu ilaallatu jedhee dubbatee irraa ba'e as akkaan caasaa ololaa cimattu banamee jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo ajajaa waraanni bilisummaa Oromoo jaalmarroo diribaati. Yes jaalmarroo irratti walii gala dhibbarraa dhibbatti. Yakka hojjeta yoo hojjete ittiin qeeqaan ni qeeqa dhibbarraa dhibbatti. Garuu ilma namaa tokko yoo inni lubbuu tana qaalii tana sii kenneetiin wareegamee gadda kan kee gartee akka ibsattutti jira akka itti miidiyaa kanarra postu gootu jira malee gabbaatanii agartee hancufatanii ajooftuu agartee sun xirri godhuun qabdu jechuudha sabarratti. Akkamitti gabbaatee hancufa ajaasun agartee uummata keenya irratti miidiyaa kanarratti xirri gootu. So wanta kan haa ilaallannu akka namni kamuu ni wareegama namni hinduun hin jiru jaalmarroolleen borboqotee jechuun ni dhageetta. Ni dhageetta maajinaa nama qawwee kaase nama gartee waraana hidhatee deemu nama gartee lola kamiyyuu keessatti wareegamuu danda'u nama gartee rukutamuu danda'u. Sigalee akkamitti rukutamee maaf ajjeefamee jechuun dandeettu. Because nama gartee qawwee kaasee deemu jechuudha. Jaalmarroo dhiisi ajajaan gartee Biraanuu Juulummaan kunuyyuu gartee warroon baajaa dabalee Biraanuu Juulaa warroota gartee biltiqinnaa gurguddaan kunuyyuu rasaa dhaabanii rukutamanii du'uu danda'an. Ajajoota TPLF furdaa gaafa lolli geggeeffamu. Ajajoota hagamitti dhumate warroota hagamitti wareegan namoota kumaatama miliyoonota lakkaa'aman hagamitti wareegan. Kana ajajoota karaa abbootii qabeenyaa kana gartee ijoo agartee aangawoota ijoo TPLF kan ta'an jechuudha. Akkasuma biltiqinnaa keessallee namni wareegama akkasuma waraana bilisummaa Oromoo keessallee ni wareegama. Namoonni tokko tokko ammoo miidiyaa kanarratti akka waan agartee waraana bilisummaa Oromoo qofti ajjeesu tokko yookaan ammoo qawwee waraana bilisummaa Oromoo qofti biltiqinnaa ajjeesu tokko biltiqinnaa ammoo waraana bilisummaa Oromoo ajjeefne tokko akkasitti ilaaltan. Arra lachuu bar bishaan hin baaftu adeeru lachuu bishaan miti kasiin xirri gootu bar lachuu bishaan miti walitti dhukaasan yookaan ammoo wanni achi darbitee isaan ammoo keekee asii gadi darban ati rasaasa achi darbitee isaan keekee asii gadi darban hundi isaanii iyyuu ibidda baaftee jechuudha hundi isaan wanni isaan walitti darbatanii ibiddaa jechuudha. Namni kamuu lubbuun taphatti ni wareegamte inni ammoo ni kufe inni ammoo uummata saba kana kan kutaa kudha takkaaf kufe uummata Oromoo guutuuf kufe yoo ka kufe andi bira garuu mee fakkeenyaaf dhaaba jira paartiin dhaabaa ni jirti. Warra agartee bakka bu'ee dubbatullee ni jirti warra qoodaa tarbii kan kabiyyaalaa kana keessa jiran ni jirani karaa isaaniitiin amma waan qulqullooftuu takka akkatti wareegamee haa ta'u wareegamee haa ta'uuti kaambii diinarratti dhugaa sabanii yookaan ammoo kaambii diinarratti wanni wayii godhee wareegamee ta'uu danda'a lola keessatti wareegamee ta'uu danda'a wanti akka naanuun namni lubbuu qaba wareegamuu danda'a lola qofa ilaalina yookaan ammoo lolli qofti waan gaggeeffame ni wareegama jettanii ilaalina akkanuma aanu namni ilmi namaa kamiyyuu akka naanuun wareegama kanatti wanta kanattu jira jechuudha obboleeyyan tiyya qaqqaali. So angara kiyyaan biltiqinnaa waraana bilisummaa Oromoo hundi isaanii aga Oromoodhaaf dalaganitti ni deeggara waraana bilisummaa Oromoo ni deeggara biltiqinnaa ni deeggara nama saba Oromooti dalagu ni deeggara nama Facebook irratti Oromoodhaaf waa postu godhu ni deeggara nama gartee sagalee Oromoo karaa YouTubeetiin dabarsu ni deeggara nama TikTokiidhaan sagalee dabarsu ni deeggara hundi isaanii paartii kiyya hundi isaanii aga Oromoo dalagan ka Oromoo irratti dalagan ammoo waan dubbadee saaxilu ammoo dirqama kiyyaa jechuudha. Kana gartee wantoota fokkataa Oromoo irratti barreessu wantoota fokkataa keessattuu warri waraana bilisummaa Oromoo deeggarreetanii shiraan guutamtanii gartee wantoota fokkataa walirratti barreessan rakkoo dhuunfaa waan walirraa qabdanii malee wanni gartee waraana bilisummaa Oromoo isin ilaalatu isin jechuun barbaada akka mataa kootitti. Dhuguma rabbii isinii mee fakkeenya warra rakkinna ajajoota akkuma dursa isinii kaase waraana bilisummaa Oromoo gidduu jira jaali Saamiyaa jaali ennu Gammachuu Abooyyee akkasuma jaal Sanyii jaal Marroo Dirribaa warroota ajajoota biraallee kaan hin beekne jira kaan jaali Faa'eennu ittanii kaan ennu Argee miti baalee keessa tokko illee hundi isaayyuu rakkinna qabaatan yoo agartee isaan walitti muufiin yoo jiraatte hayyoota abbootii akkaataa isaaniitti walitti araaraman jira adeeru miidiyaa kanarra gabbaatee waan haasofteef dhugaa kan kee saaxila dhugaan kan kee agartee hin dhooftu ana lubbuun keessaa baatu dhugaa nu dubbadhaa haga lubbuun kana taatu dhugaa adeeru Laga feete yoo in dubbataa miti waan feete dubbatte warri waan dubbatte suniif wanni isaa walitti araarama takka hin jirtu yoo araara dhugaa akka barbaadu yoo dhugaa waraana bilisummaa Oromoo ka jaalatu taate akkasii miti akkatti godhu qabu haya naa wal dhabanii ana caasaa waraana bilisummaa Oromoo keessa na baasanii hooda isin walitti araarsaa dandeettan hooda isin akkana godha abbootii jira abbootii gadaa jira abbootii amantaa jira jaarrolee biyyattii jira so namni ilmi namaa tokkoof lamaa miti jechuudha yaadni koo kana obboleeyyan kee qaqqaali jaalboruu boqotee yes boqotee kan dhageenyallee miidiyaa kanarra wanni waraana bilisummaa Oromoo irraa illee dhageenye hin jirtu haga immoo warri fagodee wanni jiraa jirtutti wanni dubbataa jirtutti waan miidiyaa kanarra gabbaanii dubbatan guutumaan guututti ta'a jettanii aksatti gootanii fudhatina biliis dhuguma rabbii isin jedhan bataamitti namatti dhaga'ama ilmi namaa tokko agartee lubbuu qaalii tan lammata lubbuu qaalii lammata deebi'ee tana yoggaa sii kenniyaati amma irra gabbaatee ati qoostuun yoggaa ati irra gabbaatee suuraa isaatiin qoostu yoggaa agartee isaan waliin dhagaanii ofii isaaniitii wal fixan jettee ati qoostuniin ilmi namaa itti dhaga'ama namni kamuyyuu ni aara jechuun barbaadeti dhiifama naa godhaa yoo aare Hordoftoota kabajamtoota Oromiyaa Televiziyoonii yaadni koo kana sheer walii godhaa gama Facebook gama YouTube hundi keessa yaada keessanis naaf qoodaa isiniin jechuun barbaada obboleessi keenya kun jaalbaruu yoo wareegamu taate dhaabarraa dhageenya yoo wareegamu taate ajajoota isaatirraa dhageenya jaalala sanyiirraa dhageenya akkanuma gabbaanee miidiyaa irratti iyyuu hin dandeenyu namni kamuu ni wareegama namni kamuu agartee kan agartee lola keessa hin jirre iyyuu kan lubbuu agartee lubbummaan tunuu keessaa dhaattu iyyuu numa wareegama isiniin jechuun barbaada innummaan kunuu kan agartee lola keessa hin jirre kan magaalaa keessa deemee akka fedhetti nyaatee dhugee gammadee fiigu kunuyyuu numa boqotaa bara ilmi namaa kamuu numa boqotaa bara waraana qofaa miti namni kaboqotu waraana qofaa miti kan inni ta'uun sogalee waraana keessa waan jirtuuf lubbuun wanni taatu jirtu ankan wasiin jechuun barbaada bifuma naa godhaa waarellee Oromiyaa Televiziyoonii fi waaraa taatan Oromiyaa Televiziyoonii laayikii sabskiraayib sheer gochuu hin dagatinaa isin jedha gaafa Facebook illee foloo godhaa sheer godhaa isin jedha nagaa waaqaa keessa naa tura